Ashama harka fuune jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Fayyisee Mangistuu YouTube chaanaalii kan taatan bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli Waaqayyoo hunda dursee isiniif haa baay'atu. Obboleeyyi keenya kan biyya keessa jirtan kan biyya alaa jirtan bakka jirtanitti hunda dursee nageenyi isiniif haa baay'atu isiniin jecha. Har'a immoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti akka nu wajjin turtan jaalalaa fi kabajaanan isin gaafadha. Egaa hordoftoota chaanaalii kiyyaa viidiyoo yeroo baay'ee dafee hojjedhu sababni isaatis hojii dhumaan viidiyoo waan ta'eef malee rakkoon biraa na bira hin jiru isiniin jechuun barbaada. Kanas kanan isiniin jechuu barbaade obboleeyyi keenya tokkoon tokko kara keessatti dhufanii maali viidiyoo hin hojjettu maal taate naguma keetii kannaan jettaniif ani naguma kootii galanni Waaqayyoof haa baay'atu. Akkuma beekamu karaa hojiin arabaa kun yeroo tokko baay'ee biizii nama godha. Biizuma dhuma ta'ee waan ooluuf viidiyoo hojjechuu irraa fagaadhe. Keessattuu booyyatu viidiyoo waa'ee nyaataa kana hojjechuu irratti baay'ee rakkisaadha. Maaliif tartiiba isaa eeganii hojjechuun jira. Isa keessatti immoo viidiyoon hojjettee yeroo karoorfattu maybe nyaata daftee kan xumurtu hatattamaan kan barbaadamu jiraachuu danda'a. Kanaaf immoo viidiyoo hojjechaa nyaata san haala gaariin qopheessuu dhabuu ni jira. Kanaafuu viidiyoon kan waraabamu kan yeroo firii taanee haala maateriyaaloota keenya yookiin ingiriidiyoota keenya tartiiba yoo qopheeffanne viidiyoo waraabuudhaafis hojiidhaafis baay'ee isaa nutti ulfaatu jedhee kana yaada. Ani sababni hin bareef isuma kana isiniin jechuun barbaada. Kanaaf immoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti akka nu wajjin turtan jaalalaa fi kabajaanan isiniif gaafadha. Viidiyoon ani har'a qabadhee dhiyaadhee viidiyoo jalqabarraa waraabame yoo hin ta'in viidiyoo dhumarraa waraabamedha. Duraan dursee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Fayyisee like, subscribe, share akkasumas koomentiin iddoo dadhabbinaa iddoo isinitti tole koomentii jalatti yaada keessan naaf kennaa jirtan hundumti keessanuu guddaa galata qabdan isiniin jechuun barbaada. Akkasumas immoo warroonni Fayyisee maatii Fayyisee Mangistuu ta'uu barbaadan Fayyisee Mangistuu jettanii chaarjii gootanii karaa maatii kiyyaatiitti yoo dhuftan isin simachuun jaaladha. Koottaa maatii kiyya ta'a maatii kiyyatti makamaa isiniin jira. Isinillee immoo akka maatii keessan ta'uuf koomentii jalatti liinkii keessan naa kaaftanii anillee maatii keessan ta'uu akkan ta'u na affeera isiniin jechuun jaaladha. Egaa viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhee akkuma viidiyoo irraa argitan nyaata qophaa'amee tartiibaan kaa'amedha. Tartiibni itti kaa'ame ajaa'iba baay'ee kan namatti toludha. Nyaanni hojjetame misaa irbaata osoo hin ta'in shaayii bunaa irratti akka carraa keessumaa nutti dhufee ture hiriyaa madaamiitti yaate. Kanaaf immoo shaayumaa fi buna waan ta'eef suwiitii adda addaatti kan qopheessine. Yeroo hunda amala madaamii kiyya keessaa tokko yeroo namni dhufe hiriyaa isheetti miti eenyumtuu yoo dhufe nyaata gosa adda addaa yoo qophaa'e baay'ee ishee kan gammadduudha. Akkasumas isheen illee baay'ee nama goobazii baay'ee hojiidhaan nama ejjettee nama ilaalle nama duukaa kan hojjettuudha. Kanaaf immoo hiriyaa isheetti kan dhufteef nyaata haala kanaan qopheessine. Kan qopheessine gosoota adda addaati akkuma argitanii. Gosoonni dhugaatii illee ni jira, shaayiin illee ni jira, akkasumas bunni illee ni jira. Baay'ee bunni akka Itoophiyaatti illee dhiyaachuu baatu hin beektan warroonni biyya Arabaa keessa jirtan yeroo tokko danfisamee firmuusitti naqamee kan taa'edha. Garuu Itoophiyaa keessatti bunni haaluma seera qabeessa isaatiin yoo danfifame baay'ee kan bareedu nuufillee keessumaa keenyafilleedha. Asitti immoo akkuma beekamu aadaan biyyoota adda addaa qabu. Asitti firmuusmaan kan qophaa'u. Akkasumallee gosoonni dhugaatii ni jira. Gosoonni dhugaatii keessaa istiroobeeriin ni jira. Istiroobeerii jechuun istiroobeeriin gosa
tokkodha. Haala salphaadhaan mana keenya keessatti hojjechuu ni dandeenya. Inni baay'een garuu gabaarra kan bitamu restoraantii keessa kan argamu iddoowwan nyaata mana nyaataati mana dhugaatiitti kan bitamu. Garuu immoo manuma keenya keessatti haala salphaadhaan 7up binnee akkasumas naanaa fi istirooberii kan ta'e istirooberii daakamaa jechuudha. Isaan fayyadamne istirooberii hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Manuma keenyatti moniituu istirooberii hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf akkasumas immoo asitti inni kun immoo wayiniidha. Alkoolii baay'ee kan hin qabneedha. Daayit kan ta'edha. Alkoolii hin qabu wayiniin alkoolii hin qabu akkuma beektanii musliimonni illee kiristaanonni illee dhuguu kan danda'anidha. Isa immoo kan bitame kan qophaa'edha. Asitti immoo kan argatan laavaa keekidha. Laavaa keekiin baay'ee barbaachisaa yeroo ammaa kana gabaarra muraan tokko akka naannoo kanaatitti riyaalaa 2,600 akkasiin gurgurama. Garuu nuyi manuma keenya keessatti daakuu chookolaatii adda addaa miksigoonee hojjechuu ni dandeenya. Akkasumas laavaa keekiin kun sukkaara baay'ee hin qabu. Namoonni baay'een kan isa yeroo baay'ee barbaadanii bitanii maalidha? Sukkaara hin qabu. Sukkaara baay'ee hin qabu. Keekonni hedduun adda addaa sukkaara ni baay'atu. Garuu laavaa keekiin sukkaara akkasumas biraawunii kan ta'e baay'ee kan namatti toludha. Kanaaf isa irratti kan fayyadame lootisiidha. Lootisii fi nuutellaa miksii kan ta'e koshtaa wajjin isa kana jechuudha laavaa keekiin isa biraawunii kana akkuma argitan istirooberii baddaatti diizaayinama xiqqoo ishee fayyadamee jira. Asitti immoo kan tuutan irra jiru kan isa meeshaa xixiqqaa keessa jiru kun maalidha? Buskuutiidha. Buskut wis lootis jedhama. Gosoota iswiitii jechuudha. Isa inni kun baay'ee yeroo buna wajjin shaayii wajjin illee akkas baay'ee nuti buna wajjin yeroo baay'ee kan barbaachisudha. Inni kun immoo buskuutni isinirraa hojjettan buskutuma argattan irraa hojjechuu ni dandeessu. Garuu irra caalatti buskuutni filatamaan isa buskut maar kan jedhamudha. Buskut maar kan ta'e irraa hojjechuu namatti tola. Maaliif buskut maariin sukkaara hin qabu jechuudha. Baay'ee isaa sukkaara hin qabu. Kanaaf immoo kan fayyadamnu immoo lootisiin xiqqoo isaa dhangaggaa'aadha waan ta'eef buskut wis lootisii jechneetuma haa fudhannu kana. Kan biraa immoo fawaakiin gosa adda addaa ni jira. Akkasumas doonaatiin ni jira. Doonaatiin akkuma argitanii doonaatii ingiriiziin gosa 3 fayyadame istaashoo, nuutellaa, and lootis isaan kanaadha. Warroonni sukkaara baay'ee hin barbaanne istaashoo fayyadamuu danda'anii maaliif istaashoon baay'ee sukkaara hin qabu. Warroonni immoo dhangaggaa'aa mi'aa irraa caalu barbaadan immoo lootisii fi haliin morokkos yookiin wayit kireem fayyadamuu danda'anii akkasumas nuutellaa fayyadamuu danda'an jechuudha. Kanaafuu asitti immoo kan argitan kun jibiniidha. Lafaayif kan jedhamu daakuu daakuu busaadhaaf hojjetamee kan qophaa'e isa murree chiis yookiin jibini keessa keenye zayitiidhaan xabbasne buna wajjin nuu ta'uu danda'a jechuudha. Kan asitti argitan kun immoo potaatisii gosa adda addaati. Miinoo, potaatis waan akkasiiti. Kanaaf viidiyoon ani har'a isinii qabadhee dhiyaadhe isa kana fakkaata. Haalli tartiiba isaa baay'ee kan namatti toludha. Haa ta'u malee jalqabaa hanga dhumaatitti viidiyoo hojjechuu dhabuun koo yeroo dhabu kiyyarraan kan ka'edha. Dhumarratti viidiyoo gaggabaabaa waraabee tiktookii akkasumatti sheerii godhe walitti qabee gara keessanitti isinii dabarsee jira.
Egaan viidiyoon har'aaf qabadhee dhiyaadhe asuma irratti xumura. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa turaadha. Hordoftoota chaanaalii Fayyisee Mangistuu kan taatan baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Akkasumas Fayyisee Mangistuu sabiskiraayib, laayik, sheer osoo hin godhin akka biraan dabarre isiniin jecha nagaan naa tura.